kana yeroo hedduullee irraa dubbannu iyyuu malee kan muslimni illee waan tokko yaadachiisedhamee yaadachiisuun isaa isa fayyade akkasuma buleewwan keenya kiristaanaa immoo itti immoo guyyaa tokko ribaa jara dammaqsa jennee waan yaannuuf irra deddeebinee dubbachuun keenya dirqama ta'a jechuudha. So gara marii keenyaatti seenaa mariin keenya har'aa Yesuus Kiristoos eenyudha waan jedhudha. Egaa akkuma beekamu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana kana alaqaa waa hundumaayyuu akkuma godhe har'allee anis akkuma Rabbiin isa kaanii ol godhe anillee Qur'aana Rabbiitiin jalqabaa jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti maal jedha? Maa kaana libasharin an yu'tiyahu Allah. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaatiif kitaaba kenneefi ogummaa kenneefi nabiyyi isa taasise thumma yaquula linnaasi kunuu namootaan morgasiti abdalli garbicha naaf ta'a ani waaqa keessan jechuudha hin danda'udha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Maaliif jennaan ofiiyyuu nabiyyiidha macaafa kennameefi ogummaa kennameefi ogummaan kennamee macaafni erga kennamee booddee dhufee ay namarraa fudhatee dhufee ani waaqadha naaf garbicha ta'a jechuun abadan hin taatudha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Egaa erga akkas taateeti waa Iisaa alayhi salaam Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti akkas nuun jedha. وقلنا قرص القفالة قرص قرأ جهراتي كاسم بدك دمي جهرات ربي سبحانه وتعالى واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها يا دتشيسي قرآن كان كيستي واي مريم قاف إشين ما تيشي الراتي قربها أدوب تديمتي إسان الرهبوب قد سنة يا دتشيسي ربي سبحانه وتعالى سنبود دا جبريل عليه السلام وكين جبريل قرش يترفين نما قوتو فكاتي يترفين سنبود ما جت أن الرحمن اتبقى الأنجران أكنت تيمبون جتين إشين نما سيتي durbadha baatee waa argiteen beektu waan taateef ergamaa itti dhufe sanaaf ergaadhaaf kan dhufe sanaaf maal jetteen akkanatti hin siqne arrahmaanitti baqadhee jetteen jennaan lakki ani ergamaa rabbi biraa siif ergameedhaa dhufe ilma siif kennuudhaafan dhufe jedheen ka kennuufi dhufe maali ilma kennuufi dhufe malee waaqa isheedhaaf kennuufi dhufe akka quraana keessatti jechuudha. Egaa erga isheedhaaf kennuudhaa dhufe booddeedhaa maal jedhee akkamitti anaaf ilmi naaf ta'uudhaa danda'a dhiirri tokko natti hin buune hin sagaagallee kun akkamitti ta'uu danda'atte aadaa warra Yahudotaa keessatti yookiin mana ummaa keessatti dhiirri tokko sitti mu'alee dubartii tokkotti ilmi argatamuu hin danda'u waan taateef akkamitti argachuu danda'a jettee gaafattee ni jennaan qaala kadhaalika qaala rabbuki kanammaa rabbiin keessila jedhee murteesseedhaa jira kun anarratti salphaadha ilma abbaadhaan malitti siif kennuun koo salphaadhaan irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanni kana godhuuf immoo raajii namootaaf akka ta'uu fi akkasumallee tola narraa taateen Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka ta'uufani kana godhee jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbate dubbiin kun kan muramtedha ilma argatta ilma jedhe toleetti aansiyoo fahamalatu akkuma nama kamiyyuu garaatti baatte kan isheen baatte nama malee waaqa miti waaqni garaatti hin baatamu waan ta'eef garaatti kan isheen baatte namadha isheenis akkuma namaatti garaatti baatte maal taate hoo isa fudhattee gara fagoo wayitta sinachi deemte jechuudha. San booddee ciniinsuun itti dhufe akkuma nama kamiyyuu ciniinsuun itti dhufe gaafa jedha akkuma dubartii kamiyyuu yaaleetanii yaa badii kiyyaa jetti otoon kana dura du'eedhaa irraanfatamee jiraadhe jetti ciniinsuun mucaan garaa keessaa akkuma haadholii keenyaatti deesse waan ta'eef saniifuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka ilma isheedhaaf kennu ilma deessuudha. Ammallee بقولنا سدي لكم صار تمشي نرتي إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك يدين يروم ملائكتون دفنيتي مريمين ربي سبحانه وتعالى إلما مكان مسيحي جدم عيسى عليه السلام كان الدنيا كان الرتي كبجماعته في كان دنيا رتي ماكم مسلم كبجماعته نس دنيا كان رتكم نبيوتا كان كبجماعة كان تو دون آخرات ماكم ورك الرب ترياتني الرأي نس كالرب ترياتي كان تو جنان سنبوديو إن أنقل برتاكم أجول واني كبيو نمان هندوبتا أنقل برتي بعدما نموتان اللي هندوبتا جراني جنان أكملتي كنا تودن دائما كم ترجع جودن داجتني جنان يخلق ما يشاء ربي أكبر بارت أم جل لك صبر تمي تور برت يخلق ما شاء وان فدي أم كان أبو عيسى عليه السلام أكس لهم ماتي أمته وساسرات هرجنيشون فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يواتو كرجم سيسور بعد يقوم عيسى كان قوله تأجج جودان أرجم سيسا جري كان أبو عيسى عليه السلام تأجج جودا كيس أرجم سيسو أسراتي هبنا جودا هان مكان أول كبته لوكاس بقولنا تقول قوسا دقدمي جهارتي أكنا جدا إسابت الفوتيج أجافات ترجم تشي جبريل واقعي يبرا كتابي يجليلا مندر نازرة جنا متي إرجمه إرجان إساس جرا درب ماريام جنا متوقت تريجر جراشت جابرجم إرجعنا فوديرو في جراشت مال جرا isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoof kaadhimamtee turte ergamichi ishee mul'ate waaqayyo gooftaan si wajjin jira hoo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti ittiin jedhee Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee kun maal jechuudha jettee of gaafatte yommuu ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam waaqayyo bira ayyaana argatteetta hin sodaatin kunoo hin ulfoofta ilma sin deessaa jedheen maal goota hin ulfoofta ilma sin deessa jedheen waaqayyo deessan jenne ilma waaqayyo deessan jenneen ilma ni deessaa jedheen jechuudha.
Akkasuma Luqaas Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irraa kaasnee ilaalle dhalachuu Yesuus Kiristoos akka kanatti itti fufee jiru ture. Maariyaam haati isaa Yoosefiif kaadhimamtee turte. Ishee Yoosef wajjiniin otoo wal bira hin ga'in hafuura qulqulluudhaan ulfooftee jedha. Gadi siqee lakkoofsa 21 irratti maal jedha? Isheen ilma hin deessi, atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaaftaadheen. Maal deessi? Ilma deessi jedheeni malee waaqa deessin jennee yookaan ilma waaqaa deessin jenneeni. Kana egaa Rabbiin Quraana keessatti maal jedhee boqonnaa 19 lakkoofsa 21 irratti dhimmichi akkuma kana gooftaa keetis natti laafaadha jedhe. Yesuus Kiristoosin egaa argamsiisuun natti laafaadha Rabbiin jedhe. Kanuma Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 37 irratti immoo maal jedhe? Waaqayyo wanti dadhabamu hin jiru jedhee waa Yesuus Kiristoos irratti akkamittiin argadha? Mucaa'utu namni bara ga'e isheen jettee dubbattee nama macaafa qulqulluu keessatti kun maaloodha jedheen Waaqayyo wanti dadhabamu hin jiru jedheen. Maaliif abbaa malee argamsiisuudha jechuudha. Egaa Isa alayhi salaam asitti ilma namaa argate ilmi namaa kun immoo deebi'ee dhufe waaqa ta'a yookiin immoo ilmi namaa kun deebi'ee malaa'ikaa ta'a osoo hin taane maal ta'a jenna garbicha Rabbii ta'a jechuudha. Rabbiin Quraana keessatti maal jedha afaan Isa alayhi salaamiin dubbatteeti boqonnaa 19 lakkoofsa 33 irratti maal jedhe? Qaala inni Abdullah ataani alkitaaba wajaalani nabiyya an gabricha Rabbiiti. Daqiiqaa dhaabeera. Ragaa dubbisaatu dumudhisaa jettee daqiiqaa si dhaabeera laal daqiiqaa dura uduu sin garagalchine dhaabee waan dubbisaattu daqiiqaa dhaabeera. Yeroo na gaafattu mul'isa dirqamaa miti yeroo na gaafattu mul'isuu danda'a abshir iddoo ati isla jette sirrii miti hojjette rakkoon hin jiru amma akkasumatti itti faayyoo yoo wanni kun deebi gaaffiin kun sirrii miti yookiin dubbatu sirrii miti jedhee baasisuu agarsiisuu danda'a taa'imii kiyyaa akka gubneef jechuudha so okay qaala inni Abdullah bar inni Abdullah ani gabricha Allahati jedhe ataani alkitaaba wajaan nabiyya macaafa naa kenne nabiyyiidhaan na taasisee jira jedhee dubbate. Kanuma macaafa qulqulluu keessatti illee dubbatu Isaayyaas boqonnaa 42 faana lakkoofsa tokko irratti Waaqayyo itti fufee maal jedhe garbichi koo inni ani ol qabadhu jedhe garbicha koo jedhee Yesuus Kiristoosin garbicha kan jedhu afaan Ibraayistiin yookiin Hibruutiin abdi jedhama. Abdi akkuma inni Abdullah jedhe abdi jechuudha afaan Ibraayistiin abdi jechuudha jechuudha. Akkasuma isa kana deemee yeroo kakuu haaraa keessatti dubbatu maal jedha? Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 18 irratti innis ilaa hojjetaa koo isaanii fu'adhee isaanii jaallatamaa kan kootii jedheen hojjetaa koo kan jedhu kana peis jedha. Peis jechuun afaan Hibruutiin servant slave jechuudha. Garbicha yookaan immoo hojjetaa tajaajilaa koo jechuudha. Saniifuu garbicha isaa akka ta'e Maatiyos Wongeel keessatti illee akkasumallee Isaayyaas keessatti dubbatee jira jechuudha. Kanaaf Rabbiin Subhaanahu wa Ta'aala garbichi Rabbii hojiin isaa maal inni jennaan Rabbiin Quraana keessatti maal nu jedha? Boqonnaa 472 irratti lan yastankifa al-masiih an yakuuna abdan lillah. Abboo Isaan alayhi salaam gabricha Rabbii ta'uu irraa hin nufu jedhe. Maaliif Waaqayyo garbicha koo jedheeni garbicha Rabbii ta'uu irraati hin nufu jedhe. Garbicha Rabbiiti jechuudha. So itti fufeeti maal jedha? Masiihin kun egaa ergamaa ta'uusaa garbichi Rabbii kun ergamaa ta'uusaa silaa garbichi ergamaa ta'a malee waaqa ta'uu danda'u ilma waaqayyoo ta'uu hin danda'u jechuudha. Maal jedha boqonnaa 3 lakkoofsa 49 irratti warasuulan ilaa banii Israa'il ergamaa gara Israa'elotti ijoollee Israa'elitti ergame anni qad ji'tukum bi'aayatin min rabbikum jedheen ani Rabbi biraati keeyyatoota isiniif fideetiin dhufe jedhee itti dubbate ergamaa ilmaan Israa'eliif qofa ta'uusaa yeroo dubbatu jechuudha. Tole ergamaa warra Israa'eliif qofa jedhee dubbate. Akkasuma suuratu Saf boqonnaa 61 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يا ilmaan Israa'el ani ergamaa gara keessanitti ergamee dhufedha jedhaa warra Israa'eliin jechuudha. Isaa alayhi salaam inni Maariyaam ani ergamaa gara keessanitti ergamee dhufedha jedheen. Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti inni immoo deebisee ani warra akka hoolota